Ndemana keessa tuu barbaadani. Sanaafi miti bar guyyaa taasoo dadhabde siinle TikTok irraan mana haasoftee dheetan malee. Garuu ijoollee TikTok kana jiran keessattuu ijoollee warra sodaa keessa zeddoon tun baay'ee daffaadha baay'ee jaladhaan difirratti isii baxaam nama yaadakka wallahi. Saniif hin jedhaa bar guyyaatti dadhabdee akka carraa hafte Allahu akbar maddaan sareenaa kennaante. Madda mangisti sareen tun Madda galatoom. Faxee wal fakkaata. Naalin. Haadha faatee kana ummanni waan qalloo wayii siyaasaa wallahi duuba sanaa yoo siin abbaatu joonsiinaan kun namicha firdaa sana qabatee rukutuu dhufaarsiitanii. Maa sila qoy siin TikTok irratti maaliif qalloo taati sila? Morma qofa mudhifti kan akkanatti. Laa dhaabbattullee wallahi akka lafaa sana gonkumaan tiniin taatuun abboo lafatti bismillaahi maasha Allah. Inde madaamin kan ko hanga siin furdattu bar. Bismillaahi maasha Allah tabaarakallah. Tu xiqqoo qannaste bareedduu dhagaa. Ati faatee osoo waloon tani eenyuun naqa? Inde firiin hin jiraa sila. Firiin hin jira deebi. Wayi firii nama durii. Firii mangisti. Wallahi baga jiraatte firii akkamati nagumaa jirtaa? Ante firoonni kan kee jiran akkamitti waa hasaare? Akkuma waan dhageenye haasa'e callee miira keessa jirta. Inde. Happy birthday to you. Happy birthday haadha seenaa. Keekii fi muruu. Wayi dhiyeenyumaan kabajadhee bara waggaa 61. 62 si kabaja bakka. Juma jaana dabalu. 62. Abdii mangistii galatoom ulfaadhu wallahi. 62 si kabaju. Ay naan kabajin. Maali ni walleen guyyaa dhalootaa sun maqaan isaa? Gaafa maali jedhasa? Gaafa dhalootaa gaarii moo akkas isaa? Gaafa. Akkanatti hin kabajamu bar doktor. Namni gastii ol gaggalfamee teelegiraamaan suuraa walii ergamee ati hin beektu pilaanii. Bakka taphni adda tapha beellamaa wayiga doktori wal tawaddaaddaraa irraa amma bakka kan kee mul'atu rakkoon zeddoo galatoom ulfaadhu. Zeddo abdiye madda firii ko thank you so much ola. Firii video halkanin dhufnu bar. Maali Ante gifti haaraan dhufte. Gurraachaan akkanas ilaalee kee amma firiin illee jira jedhaar. Gurraachaan sii kennee kee amma garuu kan amma naa kenne firiidha. Family rabbi sinaa kabaju. Aboo baguma jaartii afaan qullaa asiraa gadeen boosinna tuffattisira. Uummanni keenya kun uummata kabajaati akka itti niitii nama jalatti horatan beeka. Yenee widdochi. Wallahi. Barati mootummaa argiteetuma xiqqoo intini jajjannaanuma si abbarataa irraa bara. Amma hafuura takka hin baafattu 15 lama. Takkitti wixi jettu because bakka fira Ameerikaa fi Kanaadaa qaba jennaan biyya baqaa keessatti ijaartin fincaan fixattu fincaan hafuura qabattu bishaan fidi buna fidi nyaata fidi kana miici kana godhine akkas saggaarte akkatti. Giifti nama isin kennitan kun this is kana dalga. Shuftu. Ciki tokko malee jechuudha. Amma bakka zeddoon Ameerikaa jirti. Firiin Ameerikaa jira. Abdiin Ameerikaa jira. Fiigoon Ameerikaa jira. Maddaan Ameerikaa jira. Firoonni kiyya hundi uumamaan tokkochi Afrikaa jirutti fakkaata. Rakkattee maarree firri kee baay'atanii doktor. Silaahoo ana malee maaltu Afrikaa keessa jira. Zariin kenna torbatti hundisaa Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa jira. Ana takkitti qofa. Kanaaf rakkoon. Shufti osente deeqaa keessatti 1700 qabdaa. 1010 si baasa nama yoo barbaadde yoo amanuu didde.
تعافي شو ده تعافي والله وان بريدا غوتي فري تعافي ما اترقاقو بريد في بر أكاديمي ده كذا قلتوه نقولا هيراني اي فري والله فري وان بريدا غودي اكم سينا إن كانه ganaadha kan seenaa sa'aatiin. Wamaan qabu qoyme anteetu dibatte sirraa bareeda. أتي فيديو باي دي بات Akka jara weellistoota yeroo tokko tokko koofeerii seentee as dhuftaa rakkoon qabu. Indee nu bar kaameeraa kana jala taa'u dhufnee bar. Ajaartii kuma kuran hin baasa lakkoofseerru ol baasa. Qoy sittin hima. Nu gizee tiktooka dhufnu bar. Filteeri nurraa deemu wayii barbaadannee babbareennee dhufnaati maa callistee ma dhuftee ol seentaan. Filtarii jijjiiradhu. Injijjiiratiin dhiisi. Deemtee keenya irra kaa'attee booda mana intini jetta. Irratti wal lolla. Dhiisi bakka hafu. Jechuun ani bar yoo babbareede coggarraa keetiif gaarii miti akkattuu shamarri kun beeyta asli yoo babbareede mootu gaarii miti bultii silleef gaarii miti dubartii jaarsa qabdu biraa taas jala teettee nalaaltulleef gaarii miti beeyta. Tammany wandi baal lama honno እንደዚህ akkuma irriba akka itti laayivii seenu singaluu ati fara koone shaada fara seena wallahi Na arrabsaa irtaa bar doktor. Na arrabsaa irtaa bar. sorry jechuun afaan magaalatiin siif yaadetti yaadda dhugaa rabbisi coggarraa keetiif gaarii miti Biiftuun kun faayoo bira fusaa. duute tun manuma namaa yaadamte osoo nama kana bolloo itti walla Miskiin wallaa guyyaa tokko tokko sappoorti godha wallaa. Maal godhu akkanuma mana keessan ta'anii isin eeganii isin kabachiisanii. gammee mangistii kiyya rabbi duniyaa dhuma qabetti haa kennu rabbi mataa kee ola qaba amma suutatti yoo dhugumaa feerisee qabdaateera gaggafte miskiina mana jalaa gaggafte taan rabbi jedha waan akkana argiteen beeytu bar haadha ilmootii mee maa onni narraa dhaabdan ganama eenyutu mana daa'ima mana barumsaa naa geessa piliisii isilleen rakkoo miti maaluma isin goote miskiintitti biyya baqaa keessa jirtu yaa rabbi kiyya ummata baqaa jaalala keessa tartanii narraa ajjeesaa jirtanii bar ujoollee taphaasiin biraa lubbuu jedhan amma isinii taphaa isii lubbuudha bar gaggabdee kun omiyuutu godhatee dubbataa hin jirtu baqaa irraa dhaabaa hin gaggabdii jedhe bar laa ilaaha illallah fiigoo gammee faddaa kiyya rabbi sinaa urgate haadha seenaa Baaseenaa. hin jirta alhamdulillah qalbiin dhaabatee har Maa dhuftee nan laaliin? ati maa miyuutu godhatte firiire da hamburger si order si godha jedhee osuma hamburger isa eenyuun hin kutee bar Hai asitti moo? kaka isi yoo kana xarab dankurin fidaa mima Achi asitti sii xalabaare? kaayiroo jedhaniituma googil goota itti nayxaa sama xaqxaq goota kaardiin kafaltaa fi fidee dhufa taaksii tuktukii wannoo motor hin beeytu ati kana Way. Hin beeloftee silaate. irri baasi kaasuu sodaadha beela'e Maarreen kabajaa alsii qabu godhattu. laalime Ha? kabajaa alsii qabu sodaa alsii sodaadhu laalime irri baasi kaasuu natti ulfaate Hin gootu rima akkuma yookaan faxuura nu gootutti. san gaafa ameerikaa deemne godha jedheetti gammee mangistii kiyya habiibi thank you so much ulfaadha hingaa karaa dhiisa miidhamtanii faamilii wallahi dhiisa silaa biyya baqaa keessaa riskiin teena dhumaan jirtu boroo bitaa illee wayi laayivii kan dhufuu qabda hafnaa miti arma waan qabdan
fixanii barumsaan dheessitanii bara uummata dheessu miti waggaa meeqa asirra waliin jirta. Faamilii kunneen warra dheessu miti jechuun maqaadhiisa. Don't emotional damage guyyaalleen guyyaa boqonnaatii miti guyyaa dalagaati. Haadha seenaa sirba jaalalaa wayii itti siibanuure akkas ta'e bar faashinii. Ay, Isa. Laa dhugaa rabbi faashinii akkas ta'e jaarsaaf jaartiin muuziqaa badatee asirra ta'a. Waan duraanii wal yaadachiifna. Nu silaa muuziqaa wal affeerree dur. Hinaaf nu odumaa wal boqoisaa bullaa wargaafa illee faarota namatti illee. Bara keenyan jiru barumta kana. Nu gaafsan bisooti karaa xaaliyaanii kana haasawna. Karaa Liibiyaa kana waa'ee doonii meeqa. Rakkoo bar biyya baqaa kanatti tolfachuun. Amma itti siibanuure. Galatooma hin barbaachisu amma. Bakka waa takka. Waa tokko hin barbaannu. Furmaanni maalire? Sinirraa gabbuunuure? Laa. Waan irra taa'aa jirtaa beektii manni mana keeti. Firii mangistii kiyya madda abdiyyee fiigoo. All of family, thank you so much. Ulfaadha, ulfinni isinirra haa bulu walla. Rabbi isin haa kabaju. Akkana yeroo tokko gisee si dabbaree manni qorree wannoo jedhe akkanuma kootu yuwaasii kafalaala seenaa mana iftee. Anteelee cooyesa badde biyya galte. Intaloon gisee ani. Miyuutu godhate. Seenaa hirriba ka'e. Bakka nagaan bulaa isinitti haa tolu. Galatooma ulfaadhaa hundi keessanu. Eessa eddan? Keessummaan bakka dhaqe yoo ture gaariin ta'onneeti gizmaan deemu wayya. Mana jaarsa keetii jirta bar keessummaa miti. Soorabbish. Haa akkasii. Akkasi. Ijoolleen bar uffata aadaa arsii kana profaayilii godhannaan arsii se'anii akkatti giiftiisitti ol guuraa jiran. Haa malee anan seene. Kaardi didee malee leencafaa ta'e kennuuf yaalaa turanii. Ma an hadha irraan kaanne bar ture ergan irra kaadhe. Akkasii. Waan asirratti arsii fuudhe se'anii bar. Laa jarri sanaafi miti. Ijoollee wayi biyya jiran nama hundi keenya nama biyya ormaa jiru. Oromoon tokko jedha namni biyya namaa jiru bar. Gandummaatti nama amanu hin jiru. Laa as dhugaa osoo gandummaa taate abbichi nu 4 kiiloo taa'ee akkasitti makiina jalatti hin qaxaqqatu. Hikmaa jirta. Ani jechuun amma Abiy maaliif dhufee giiftii sii kenne doktor? Abiy giiftii kennu qofaa miti akka ati kutaa afuritti biraa kufte leenatti himaa ture koomentii jedhatti. Biyyaan ba'e malee hin kufne bar. Okay, addaan kuttee biyya baateedha. Biyyaa baanee bara Afrikuma keessa naanna'arra malee. Osoo jireenya biyya lafaa kun namaan darbu qaqqabdee barumsa xumurte silaa kantiibaa magaalaalee taatu hin taate jechuudha bara. Silaa ganduma keenya sanatti hojii waliin dhabu. Anillee silaa biyya baqaa keessatti rakkadhu bara mana qabalee taatu naa kennita. Silaa waluun arginu malee. Maaliif? Kanuu sababuma masrii dhufuuti wal arginu. Eessatti wal argama ree silaa achitti? Mina baalasilxaanii yoo taate jana jin inshaallah. Hai baalasilxaanii taanaan habiibi hin jiru wamta akkana Itoophiyaa keessatti haftaamii fuudhaan. Daasforaa fuudha. Iyyeessatti fuudha. Akkas hojjetaan mootummaatti heerumaan. Hin jiru baromta akkasii. Akkamire? Barsiisaan barsiisaa fuudha. Doktora fuudha bakka waan akkasiitu jira. Kun dogoggora odeeffannoo dogoggoraatti kun haala seenaa. Dogongoraa miti.
kun ilaalcha sammuu keessaniiti waan fikir no anu yeroon biyya jiru sana ijoolleen aanaa keenyaa wasiin ijoollee ganda biraatti heerumte maaliif heerumte dhiirri safaran jiruun jedhan ture bar. ati maaf safara keessanitti na heerumirre Sanii bar waan ganama namaan jedhan galgala fudhatanii galanii. Miskiin. Deemtanii rafittu ree? Deemnee rafna amma.